Nagaan nagaa caalee nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Immabeet akkam jirtan nagaa keessanii maatii Immabeet warra taatan guddaa galatoomaa ergaa koo laayikii sabiskiraaybii sheerii gochuuf hin dagatinaa obboloota koo baay'een isin jaaladha. Sababa kootiin wantoonni xinnoon badan hedduutu jira waan ta'eef amma booda garuu wantoota gurguddoo wantoota dinqisiisaa fi nama gammachiisan malee dogongorri ittiin deebi'u. Sababa kootiin wanti xinnoon yoo badan iyyuu amma booda immoo dogongora kootirraa of deebisee waan gurguddaa waan nama gammachiisu gochuu yaalii guddaan taasisa. Nama naagadii wajjin ooluun quxurii caammaa isaanii ilaaluuf yoo hin taane homaayyuu nama fayyadu. Edimeenis ta'e mo'aanis ta'e beekumsaanis ta'e nama naa olii wajjiniin ooluun dirqama kooti waan ta'eef koottaa wajjin nama nu olii wajjin yaa oollu walirraa yaa barannu laayikii sabiskiraaybii sheerii gochuun dagatinaa Immabeet.